Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire. Namoota waliif galuuf maal godhuu akka nu barbaachisuu fi erga waliif galle hoo haala akkamii walitti dhufeenya keenya itti fufsiisuu dandeenya kan jedhu irratti ogeeyyiin xiinsammuu kan qoratanii lafa kaa'an irraa gabaabsee akka itti aanu kanatti isiniif dhiyeessiteen jira. Hanga dhumatti nafaana turaan afeerraa kiyya. Kanneen haaraa taatan subscribe godhaa. Maatiiwwan chaanaalichaa immoo like fi share godhuu hin dagatinaa. Akkuma beekamu yeroo ammaa hedduun nama walii galuuf ni rakkata. Haala gaariidhaan sirriitti namoota walii galuun ogummaa kan nama gaafatu dhimma guddaadha. Dhimmuma kanaan wal qabatee Piroofeesar Harvard Yuunivarsiitii kan ta'e Wiiliyaam Jeems yeroo tokko waan inni jedhe haa isiniif himu. Hanga dammaquu qabnuu fi haalli amma keessa jirru wal biratti yoo ilaalle walakkaa tokkotti lakkaa'ama jira. Yeroo hedduu ilmi namaa dandeettii qaama fi sammuu isaa keessaa qabu qorachuu ni dagata. Sababa kanaaf jireenya keenya guyyaa keessatti humna sammuu fi qaamaa qabnu keessaa kan itti fayyadamnu muraasa qofa jedha Piroofeesarri kun. Egaa viidiyoo kana keessatti humna keenya isa nu keessatti dhokatee jiru baafnee hojiirra oolchuudhaan dandeettii namoota waliif galuu fi walitti dhufeenya namoota waliin qabnu bareedaa akkamitti akka goonu waliin ilaalla. Namni siyaasaa beekamaan tokko iccitiin milkaa'ina keetii maali jedhamee gaafatamnaan akkana jedhee deebise namni kun. Qurxummii qabuu kiyyaan dura qurxummii maal akka nyaattu wanni sirriitti beekuuf. Qurxummii qabuuf wanni ani kennuuf waan qurxummiin barbaaddu malee waan ani barbaadu miti. Kanaafuu namoota walitti dhiyaachuufis fakkeenyuma kana fayyadamuu qabna jedhee ture namni siyaasaa kun. Jecha nama kanarraa wanni nuti hubannu miira nama tokkoo hubachuuf waan nuti barbaannu qofa osoo hin taane waan inni yaadu gaafatuunis barbaachisaa akka ta'edha. Namoota waliif gallee karaa ofii barbaannurra waliin tarkaanfachuuf jalqaba afaan isaan barbaadaniin dubbachuu qabna. Arra yookaan baruu namni tokko akka waan tokko godhu barbaaddee yoo hayyamsiisuu feete jalqaba kan yaaduu qabdu. Yooniin maal godhe namni kun waan kana godhuuf hawwii horachuu danda'a. Gaafii jettu of gaafachuun barbaachisaadha. Kanumaan wal qabatee Henry Ford gorsa ajaa'ibaa tokko nuuf qooda. Walitti dhufeenyi namoota waliin qabdan firii gaarii akka horatu yoo barbaaddan iccitiin waanuma tokko. Innis wantoota sammuu namichaatiin ilaaltee akkasuma ilaalcha keetiin madaaltee hubachuun gaariidha jedha. Hundi hangi yeroo takka akkas jedhee dubbate. Namni mataa isaa bakka nama biraa buusee ilaaluu fi yaada nama biraa hubatu hundi carraan isaa kan fuulduraa gaarii akka ta'u gonkumaa shakkiin qabu. Namni akkas godhuu danda'e addunyaan isaa waliin taati. Namni akkas godhuu dadhabe immoo daandii wanni tokko irra hin jirrerraa akka nama kophaa isaa deemuuti. Waan namoonni sirraa barbaadan malee waan ati namarraa barbaaddu hin yaadin. Namoota waliif galtee jiraachuuf tokkoffaa qeeqa baay'isuu dhabuudha. Benjaamin Firaanklin akka dubbatetti cinaacha jabaa namoota yoo taate malee ilma namaatiif qeeqa hin taane hin laaddu filosoofii jedhu waan qabuuf ture. Faransaayitti ambaasaadara Ameerikaa kan ta'eef iccitiin bu'aa isaatis kanuma ture. Kanumaan wal qabatee namni beekamaa tokko dadhabina isaa jechoota itti aanan kanaan ibsee ture. Rabbiin qaruutummaa nama hundaaf walqixa akka hin qoodin osoo hin batin dura dadhabina kiyyaa hambisuuf hedduun dhama'ee ture jedha. Jechi nama kanaa kan nutti agarsiisu eenyumtinuu dogongora fedhallee yoo raawwate mataa isaa koomachuu akka hin barbaanne nutti agarsiisa. Kana jechuun wal qeequun barbaachisaadha jechuu miti. Qeeqni waan hamaadha. Kabajaa ilmi namaa ofiif kennu irraa fuudha. Miira isaa miidhuu bira dabree summii mataa ofitti akka gaddu nama godhuudha. Qeeqa heddummeessuun sammuu namaa keessatti boombii lubbuu namaa galaafattu awwaaluudhaan walqixa jaama. Kanaafuu waan namni tokko godhe dafnee qeequu dura maaliif akka waan san godhe sababa isaa hubachuuf osoo yaalii goone addunyaa tanarra wayyaa uumuu akka dandeenyu hubachuun barbaachisaadha. Waa hunda beekuun dhiifama godhuu nama barsiisa waan ta'eef qeeqni walitti dhufeenya namoota waliin qabnu balleessuudhaaf gahee guddaa qaba. Kana hunda bira dabree waldhabdee hamaa namoota jidduutti akka uumuu danda'u beekanii nama qeequrraa of qusachuun gaariidha. Dhumarratti namoota walii galuu fi haala gaarii waliin jiraachuuf iccitiin guddaan waan namoonni sirraa barbaadan addaan baaftee beekudha. Addunyaa tanarratti namoonni fedhinnaa isaanii qofaan akka waa hunda hojjetan karaan ittiin goonu tokko qofa. Waan hojjetamu san fedhinnaa isaaniitiin akka godhan taasisuu qofa. Garuu sababa garaagaraatiin sodaachisuu fi aangoo qabanitti fayyadamanii akkasuma adabbii fi akeekkachiisa dahoo godhatanii waan barbaadan argachuun ni danda'ama ta'a. Haa ta'u malee tarkaanfiin akkanaa kun bu'aan isaa dhaabbataa miti. Yeroo hedduufis turuu hin danda'u. Kanaafuu bu'aa barbaadamu argachuuf waan namni sirraa barbaadu kennuufii qabda. Kanaaf afaan feete fayyadamtee yoo dubbattellee afaan kee miira keessa kee jiru ibsurra hin dabru wanni jedhaniif. Hiikkaan jecha kanaa gara biraatiin ilmi namaa waanuma inni dubbatuun eenyummaan isaa hubatama akka jechuu fakkaata. Kanaafuu namoota walii galuuf waan namoonni sirraa barbaadan kennuuf irraa jalqabe. Kana jechuun garuu namoota gammachiisuudhaaf jettee jireenya kee irraanfadhu jechuu akka hin taanetti hubachuun barbaachisaadha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire viidiyoo haaraa fi yaada haaraa nanga walitti deebinutti nagaatti naaf tura.